ilaalaa bareechaati. Lama jedha hanqaaquu lama hamma sadeessaadha kuni. Sadii afur shan shani jettanii ja'a jedha. torba hanqaaquu torba jechuudha. Sukkaara lashe kasanitti mul'atu. Sukkaara jechuudha. Gottanii akkanumatti jechuudha hangaa. Soogiddi baay'ee xiqqaadha. Kun soogiddaa qoduma isaatiin beekuu dandeessu jechuudha. Kana. Miksaris wanta ida'uu barbaadan miksariidhaan socho'uu dandeessu waan hin barbaanne kan jechuudha. Miksariidhaan sooggotaan irra caala ta'uu danda'a. Miksariin barbaanne. Amma zayitiidha jechuudha. Zayitiin daneessuu baay'een barbaadu waan ta'eef kunoo ilaalaan ila. Tokko lama sadii qodaa laaquus hin barbaanne baay'ee jechuun kanaaf animmaan kanaadhaan godhee jechuudha. Siniif mul'atu kuma qallaaliidha. Waan ulfaatuuti bareechaa fayyadamaa kana godhachuu abbaan fudhatanii. Osoon hin beekin zamuu madhee fayyadamuu kan hin ture duqeetii itti gochuu kan ture garuu akkasii mul'atu namni fayyadamuu barbaaddu jiraatanii yeroo hiidaa waan argee amma mooraa badana keessa yeroo teessanii kalaakkanii amma faayimmoo sa'aatiin ga'utti yeroo eeggattamu akkasiin hin dabbarreef jechuudha. Keessanii isa qurcuccuutti dhala taphataa ta'uu dandeessu. Yeroo hiidaa yeroo immoo namni da'ee ciise immoo namni nama gaafachuu dhufu immoo akkasumatti karaa gabaabaadhaan jechuudha. Kaanii waan biraa gochuu osoo hin dhaqin kanuma goggotanii lafa keewwattanii gaafa deessanii ciftanillee waan akkasii namni isinii dhiyeessa jechuudha. Kanaan isiniin jedhaa duqeetiin gingilfamaadha. Kiiloo tokkoo fi xiqqaadha jechuudha. Kiiloon tokko hanqaaquu shanii kisiin xiqqattiidhaaf hanqaaquu lama tirfii godhamee fi walumaa galatti
killee torba jechuudha. Kunooti gaa. Amma gaa harkaan bukeessaa jechuudha. Maaliifi istiroogiidha baay'ee jechuun ishiif namaaf hin jedhu. Harkaan kana bukeessu amma bareechaa ilaalaa. Akka keessan mucaa kan dhiqattanii harkaan bukeessu wayya. Dhiqeetiin bukoon isaa baay'ee gogaadha jechuudha. Gogaa waan ta'eef akka itti fayyadamuu dandeessu. Bishaanis immoo qabbana du'aa osoo hin taane dhowwaa osoo hin taane giddu galeessuma waliin kan hin qorrine hin gumnes. Kan akkasitti kan fayyadamtan jechuudha. Fayyadamtanii argitan itti gammaddu. Keekii waan adda addaa immoo gizee biraan sin agarsiisuu hin danda'a. Yoo laaltanii kana laayikii godhaa. Gaaffii qabdan immoo jalatti barreessuu illee hin dandeessu. Garuu asti kanaan isiniin jedhu yoo tini jedhee akkuma dingataatti jechuun akkuma hin jaan beeku bicha. Yoo itti fayyadamtanii itti gammaddan. Bukaan kanarra bishaan barbaadu lama. Kanarra bishaan barbaadu asha'ee fixeetaan ittiin jedhaa jechuudha. Amma sanatti waan itti namni agarsiiseera. Amma bukeessuudha, asha'uudha, sanaan booda waan jiru isinitti agarsiisa jechuudha. Maaliif gizee daammattanii murmurtaanus isiniifan godha viidiyoosa. Amma garuu asha'uu irratti sa'aatii dheeraa bilbilli koo chaarjiin qabu waan ta'eef. Bukummaa isaa kun akkasitti ilaalaan isiniin jedha. Alaala bareechaati. Akkasitti bareedaa jechuudha. Bukaayii gizee ka'ee akkanatti bareedaa. Baay'ee bareedaadha. Kun amma lammisaalee ilaala. Akkasitti yoo qabdanii kottanuu akkuma xiqqaatti hintinii jedha jechuudha. Oke, como argitanii akkas godhatanii akkuma qalleetti daammattuun isiniin jedha. Kun jechuudha muraan isaa akkasitti muramaa akkasitti muraa bukoo keessan yeroo gootanii kaatanii muraan isaa kun diizaayinii akka feetan itti gootanii billaadhaan jechuudha. Yoo barbaadan maqasii qulqulluu yoo barbaadan billaa akka feetanitti jechuudha kun. Kanatti yoo barbaade akkasitti godha. Maaliif beekaataan libbi qirxii godhadhe ishee kana hojjechuu baay'ee jaalladha waan ta'eef jechuudha. Dur bekezi.
Quindi la ricciati jechuudha. Kunooti gisee garagaggalchitanuu qassi jedhaa garagaggalchaa tokkoon isaaniitiin jechuudha. Akkas gootanii akkasitti jechuudha. Tokkoon isaaniitiin akka hin gubanne gootanii garagalchuudha. Zayitii keessatti gisee xabbaftaanis of eeggadhaa. Of eeggannoo barbaada. Akka keessan akka hin facaane. Akka keessaniifis baay'ee of eeggadhaa fi gatii xixiqqaan yoo hin goone ani maaliif garagalchuun isaa baay'ee nama rakkisa waan ta'eef akkanii jedha. Kana fakkaataa bareechaa ilaalaa fixee kun hamma xabbasee ta'e honooti jechuudha. Yartuudhumatu naaftee kan hafte baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kunoo kan hafte gaa kunoosee kanaatu naafi fixeera. Bukoonsaa yoo duqeetiitti naqxan malee jechuudha daakuutti naqxani malee walis hin jalaa qabata ishee baay'ee wal lama jalaa qabata bareechaati ilaalaati. Hin jaallattu jedheetanii yaadagaa amma beekumsa kiyya. Isinis beekumsa keessan waan qabdan irraa nu qoodaa nus waan beeknu isin beeksisnaa isinis waan beektan nu beeksisa wal barsiifnaa isiniin jedha. Yaa ilaa kun dhiirrinis ta'e dubartiinis ta'e yoo hojjete abbaan fedhe hojjete rakkinaa qabu maaliif kun waan ulfaatu miti jechuudha. Kana isiniin jedhaa bareechaa ilaalaa. Akkanatti diimessitanii gootu kunoo warra bahan immoo ilaalaati. Kunoo isinan agarsiisa barbaadan. Akkasitti bareechaa ilaalaa jechuudha. Baay'ee bareeda wallaahi. Bareeda. Yoo xixiqqeessuu barbaadan kanaa achitti xixiqqeessuu hin dandeessu. Xixiqqeessuu hin dandeessu. Zayitii immoo kunoo zayitii kanaan an xabbasa laan tokko guddaa tokko nan fixee kan qodaan isaa keessaa dhume yoo barbaadan isiniin agarsiisa. Kunoo kanuma jechuudha. Zayitiin kan kan addaatiinti. Kanumaan an xabbasa jechuudha. Kanuma zayitiin itti fayyadamu asii jamma. Kan biraatiinti zayitii akka kanuma nyaataatiin an fayyadamu. Garuu zayitii kan chiipsii xabbasuun gochuu hin dandeessu. Inni nama jalaan dhumatu zayitiin chiipsii xabbasu ani